The third question is from Saiful Hussain. I am Rubel from Bangladesh. My question. Gaafin sadaffaan Saiful Hussain anoo irraa nu dhaqqabe. Ani Rubeliin ja'ama. Biyya Bangladesh irraayi. Gaafin tiyya akkana. An baankii keessaa akkaawuntii dhala qabuun qaba. Maallaqa dhalaa kana ammoo miskiinotaaf kannuun barbaada. Isaanii kannuun danda'amaa? Gaafin tanaan wal fakkaattu Farnaas Faaximaatiin gaafatamtee jirti. Maallaqa ribaan yookiin dhalaan argamu bifa sadaqaatiin arjoomuun danda'amaa? Gaafummaa wal fakkaattu ammaas Hasaa Abubakariin gaafatamtee jirti. An akkaawuntii baankii tan dhala qabduun qaba. Maallaqa dhalaa qofa baankii keessaa baasuun hin danda'a? Maallaqa dhalaa kan akkam haa godhu? Deebisaa. Gaafii namoota kanneen irraa akka hubatuu dandeenyutti ribaan yookiin dhalli haraama ta'uusaa hubatanii jiran. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jecha ribaa jedhu Qur'aana keessatti yeroo 8 ibsee jira. Rabbi suuraa Al-Baqraa suuraa 2ffaa aayaa 278 fi 279 irratti yoo fedhe ribaa fudhachuu hin dhiisne lola Rabbii fi Rasuularraa isinitti banamu eeggadhaa jedhee ibse. Ribaan islaamummaa keessatti badii guddoodha. Imaam Ad-Dahabiin ribaa yookiin dhala badii gurguddoo islaamummaa keessatti beekaman keessaa sadarkaa 12ffaa irra kaa'e. Ergamaa Rabbii jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka hadiisa Mustaqal Hakiim lakkoofsa hadiisaa 2259 irratti ibsanitti ribaa gosa 73tu jira. Ribaan irra xiqqaa ja'amu zinaa haadha ifii irratti dalaguun wal qixxaata ja'an. Hadiisni kun hadiisa sahiha. Ribaan irra xiqqaa ja'amu akka waan zinaa haadha ifii irratti dalaguutti lakkaawama. Ergamaa Rabbiitu sallallahu alaihi wasallam akkana jedhe. Rabbiilleen fedha keessan kan ribaaf qabdan hin dhiiftan taanaan waraana Rabbii fi Rasuula irraa isinitti banamu eeggadhaa jedhe. Badiin Rabbi haala kanaan waraanaan isinitti labsa jedhee hime tan biraa Qur'aana keessaa osoo barbaaddanii hedduun gartan. Xiinxalaa. Ribaan badii guddoo fi hamtuu taanaan haala kanaan dubbatamte. Gaafii namoota sadanii tan maallaqa ribaa kana akkam haa goonu ja'anii haa laallu. Sadaqachuu dandeenya. Baankii baasee haa sadaqadhu. Maallaqicha baankumatti dhiisee maallaqa saniin qixaa alumaa haa sadaqadhu ja'anii gaafatan. Waa'ee maallaqa ribaa baankii baasuu fi sadaqachuurraa haa dubbannu. Sadaqaa kannuun dura maallaqa fudhachuun dirqama. Ribaa fudhachuun ammoo haraama. Kanaafuu maallaqa ribaa fuudhanii sadaqaa kannuunuu haraama. Hogguma maallaqa ribaa fudhatte sanitti waraana Rabbii fi Rasuulaa ifirratti labsitee jirta. Kanaafuu maallaquma ribaatuu fudhachuu waan ja'amu yaaduun hin barbaachisu. Maallaqa dhalaa fudhatanii sadaqachuun haraama. Waan kana raawwannaan badii hojjatte. Wayita sadaqattu san tarii sadarkaa badii hir'isuu dandeessa. Ta'us dilii dileedee jirta. An hanga ammaatti ribaan haraama ta'uusaan beeku. Ammaan tanaan dhage. Ammoo maallaqa ribaatiin baankii keessaa qaba. Akkam haa godhu jettee yoo gaafatte. Tun gaafii addaati. Garuu namni tokko an akkaawuntii dhalaatiin baankii qaba. Akkaawuntii san achuma tursiisee dhalarraa baasaa harka qalleeyyiitti sadaqadha jee yoo na gaafate. Anis deebisee gaafiin isa gaafadhuun qaba. Gaafii tana nama hedduun gaafadhe. Hayyoonni maallaqa dhalaa baankii keessatti kuusanii gaafa tokko baasanii sadaqachuun ni taha ja'an ni jiran. Ayyaada hayyoota kanneenii guutumaan guututti irraan fudhu. Gaafii tana gaafatuun barbaada. Fakkeenyaaf an daldala baala sammuu hadoochuu irratti yoon hirmaadhe yookiin ammoo warshaa farshoo banee dalagaa tanarratti doolaara miliyoona tokkoon itti baasa. Waggatti bu'aa doolaara miliyoona tokkoon argadha. Bu'aan irraa arkadhe hunda isaanii sadaqadha. Kun islaamummaa keessatti hayyamamaadha je'eetiin gaafadha. Hayyoonni musliimaa hundi hin ta'u ja'anii deebisan. Anis maaliif je'eetiin gaafadha. Sababni isaa haraama ja'anii deebisan. Baala sammuu nama hadoochuu gurguruun farshoo oomishanii gurguruun sadarkaa diliiwwanii Imaam Ad-Dahabiin kaa'e irratti sadarkaa 19ffaa irratti argama. Ribaan ammoo sadarkaa 12ffaa irratti argama. Kanaafuu badii sadarkaa 12ffaa irratti argamuuf yoo naaf hayyamtan badii sanii gadii tan sadarkaa 19ffaa irratti argamtu maaf naaf hin hayyamne je'eetiin gaafadha. Hubadhaa dalagaa farshoo irratti yoo hirmaattan dalagaan tun dalagaa gurguddoo keessaa takka taatus Rabbii fi Rasuulli waraana isin irratti hin labsan. Garuu ribaa irratti hirmaattan taanaan takkii kannitanii yoo fudhattanii jirtan taanaan waraanni Rabbii fi Rasuulaa isin irratti labsama. Maallaqa dhalaa fuudhanii sadaqachuun ni hayyamama eega kanaan jettan ta'e farshoo daldaluu fi baala sammuu hadoochuu daldaluu irratti hirmaadhee bu'aa waan sanirraa arkadhu niin sadaqadha taanaan naaf hayyamuu qabdan. Kookeenii fi baalota sammuu namaa hadoochan gurguree bu'aan arkadhu hunda niin sadaqadha osoo jettanii gaafattanii ulamaan isiniif hayyamu tokkolleen hin jiraatu. Sababni isaa dalagaan tun haraama. Ribaa irratti yoo hirmaatte hawaasa miidhaa jirta. Mata duree diinagdee dhalarraa bilisaa tan Qur'aanaan deeggaramte jedhu irratti haasawa taasiseetiin ture. Ribaa yookiin dhala irratti hirmaachuun hiyyeessa haalaan hiyyoomsa. Nama waan kana irratti hirmaate irratti Rabbii fi Rasuulli waraana labsanii jiran.
Akkaanaan amanutti maallaqa ribaa baankii baasanii sadaqachuun haraama. Tarii haalli itti hayyamamu jiraachuu mala. Fakkeenyaaf dhala nyaachuun haraama ta'uusaa arra beeytan. Baankii ammoo maallaqa dhalaa qabdan. Maallaqa kana akkam goona jettanii yoo na gaafattan deebisaa kophatti isiniif hin qabna. Garuu baankuma keessattiin kuufadha. Achuma kaayeetiin dhala qofarraa baasee sadaqadha. Yoo jettan kun guutumaan guututti haraama. Kanarratti Rabbii fi Rasuulli waraana labsan. Guutumaan guututti dhorkaadha. Hanga arraatti haraama ta'uusaa yoon beekin maallaqa dhalaa baankii keessaa qabdan taanaan maallaqa kana akkam haa goonu jettanii yoo gaafattan deebisaan addatti itti kennama. Kanaaf hayyoonni hedduun filmaata garagaraa kennan. Fakkeenyaaf Sheekh Ibnu Baaz maallaqa kana namoonni biroo akka deeyni yookiin liqii ifirraa kafalaniif jecha kennuu ni dandeessanii jedhe. Haa ta'u malee ulamaan hundi maallaqa dhalarraa argame dhuunfatti itti fayyadamuu akka hin qabne irratti waliigalan. Maallaqa dhalaa fudhachuun dhoorkaa ta'us garuu akka tasaa tahee fedha keessaniin malee yoo isinitti dhufe fuutanii dhimma biraarra oolchuun ni ta'a. Fakkeenyaaf maallaqa sooramaatu jira. Maallaqa sooramaa yookiin xorataa fedha keessaniin malee akkaawuntii dhala qaburra kaayan. Kun fedha keessaniin malee waan isinitti dhufe tungaa fi addaati. Yookaan ammoo bakka dalagaatti namni isin waliin hojjettan osoo isin hin beekin yoo waan akkasii dalage waan san isin quban qabdan taanaan fuutanii nama biraatii kennuu ni dandeessan. Haa ta'u malee isin ifumaa dabtara qusannaa dhala qabu banattanii san booda maallaqa ribaa baasaa arjoomuun dhoorkaadha. Haa ta'u malee wanni akkanaa isin mudatee jira taanaan amma booda waan akkanaa irraa fagaachuu yoo murteessitan maallaqa hanga ammaa ribaarraa argattan akka gootan isinitti hima. Tokkoffaan nama liqaan irra jirtuuf kennuudha. Lammaffaan ammoo manneen hawaasni itti qulqullaa'uu fi dhiqatu ittiin ijaaruu dandeessan. Sadaffaan ammoo namoota rakkataniif arjoomuu dandeessan. Garuu namoota isinitti irkatoo tahaniif kennuu dandeessan. Ilma keessaniif, intala teessaniif, abbaa keessaniif, haadha teessaniif kennuu hin dandeessan. Kunniin warra gargaarsa keessan haqa godhatu. Karaa gabaabaan namoota irraa dhaaluu dandeessanitti maallaqa san kennuun hin ta'u. Akkasumas namoota isaan kunuunsuun isinirratti dirqama ta'etti maallaqa dhalaa san kennuun hin ta'u. Qaama biraa kan to'annaa keessaniin ala jirutti kennuu ni dandeessan. Garuu gama nama liqaan irra jirtuutiin wal qabatee Sheekh Ibni Teemiyaan namoota isinitti dhihoo tahaniif abbaa tahee ilma tahee yoo liqaan irra jiraate maallaqa dhalaa san kennuu ni tahaa jedhe. Sababninis liqaa nama sanii kafaluun dirqama keessanii miti. Dirqamni keessan jireenya guyya guyyaa isaanii guutuudha. Fakkeenyaaf yoo abbaan keessan yookiin ilmi keessan yookiin intalti teessan idaa ifirraa qabaatan maallaqa dhalaa dabalatee zakaas isaaniif kennuu ni dandeessan. Zakaa aadumaan kennitan saniis firri keessan akka liqaa ifirraa kafalu itti kennuu ni dandeessan. Haaluma wal fakkaatuun maallaqa dhalaa fedha keessaniin malee isinitti dhufe kanaas warri isinirratti hirkatoo tahan akka maallaqa ifirraa kafalaniif kennuu ni dandeessan. Nama biraatiifis kennuu ni dandeessan. Namoota harka qalleeyyii kanneen isinirratti hirkatoon tahiniif kennuu ni dandeessan. Tola ooltummaaf oolchuu ni dandeessan. Manneen qulqullinaa ittiin tolchuu ni dandeessan. Garuu wanni beekuu qabdan haala ribaa san keessatti itti fufuun qabdan. Rabbi dhimma kanarratti ajaja ifatee hinuuf kenne. Dalagaa tanarraa toobachuu yoo feetan ulaagaa shan guutuu qabdan. Jalqaba dhalli dogongora ta'uusaa irratti waliigalaa. Kanaafuu ribaan dogongora jettanii waliigaluu qabdan. Lammaffaan hogguma dogongora ta'uusaa beeytan sanitti ifirraa dhaabaa. San jechuun akkaawuntii keessan jijjiiruu qabdan. Akka dhalli sun itti fufu godhuun qabdan. Dabtara san yeruma san ifirraa dhaabuu qabdan. Maallaqa keessan akkaawuntii dhalan qabne keessa kaayaa. Akkaawuntii banachuun dirqama yoo isinitti ta'e kan dhalarraa bilisaa banadhaa. Ani Indiyaa keessaan jiraataa ture. Biyyoota shari'aan hin bulle keessa jiraannee beeyna. Akkaawuntii dhalarraa bilisa ta'e banachuu ni dandeessan. Kanaafuu akkaawuntii dhaluu hin dandeenye banachuu keessan mirkaneeffadhaa. Akkaawuntiin hedduun dhala qaba. Kanaafuu isin akkaawuntii dhalarraa guutumaan guututti bilisa ta'e banadhaa. Sababni isaa wayita akkaawuntii banattanii maallaqa baankii keessa kaayattan. Isin maallaqa isaaniif kennitanii warri maallaqa san itti fayyadame akka dhala isiniif kafalu hayyamaa jirtan jechuudha. Kun guutumaan guututti haraama. Kanaafuu amma dura akkaawuntii dhalaa qabdan taanaan ammuma gara akkaawuntii dhalarraa bilisaatti jijjiiraa. Maallaqa dhala sanirraa hafe akkumaan dura isinitti hime sanitti wantoota irratti baasuu qabdan irratti baasaa. Wanni beekuu qabdan guddaan akkaawuntii ribaa sana hatattamaan ifirraa dhaabuu qabdan. Maallaqa ribaarraa baaseetiin jira jettanii akkaawuntii itti fufsiisuun dhoorkaadha. Akkaawuntii san dhiistanii keessaa bahuu qabdan. San booda akkaawuntii dhalarraa bilisaa banadhaa. Maallaqa mana keessan keessa kaayuun ulfaataa yoo ta'e baankii keessa kaayachuu ni dandeessan. Akkasumas daldala karaa cheekiitiin dalagattan taanaan akkaawuntii dhalarraa bilisa ta'e banadhaa. Wanni irra gaariin baankii islaamaa keessatti akkaawuntii banachuudha.
Inni lammadaa biyya teessan keessa baankiin Islaamaa yoo hin jiraanne baankuma jiru sanitti banadhaa. Garuu dhalarraa bilisa ta'uusaa mirkaneeffadhaa. Ribaa san dura sababaa wallaalummaa keessaniitiif isinitti seene harka qalleeyyiif kennuu ni dandeessan. Sun hayyamamaadha. Because of your ignorance that you can give charity to the poor people, it is permissible.